Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkotti ni amannaa. Amiin. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen tawaahidoo hundumti keessan lafaa fi bakka jirtanitti nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu? Galanni filfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Nagaa kooti. Guyyaa har'aa kana kan walitti ilaallu hafuura seexanaa gosa Aynexilaa kan jedhu kutaa tokkoffaa isaa waliin ilaalla jechuudha. Hafuurri seexanaa kun waan ilaallu, waan hubannu, waan hawwinu, waan hojjennu irratti danqaraa ta'ee hafuura badii gaggeessuudha jechuudha. Hafuurri seexanaa gosa Aynexilaa kun jechuudha. Hafuura kana wanti adda isa godhu yeroo nu keessa seenu yookiin immoo gara qaama keenyatti gaafa dhufu dursa amala keenya, akkaataa jireenya keenya yookiin immoo akkaataa sagantaa kadhannaa nuti qabnu fi qabaachuu dhiisuu keenya addaan baasee seena jechuudha. Kana qofa osoo hin ta'in akkaataa dubbii keenyaa, karoora hojiidhaaf nuti baafanne, kaayyoo keenyaa fi kanneen kana fakkaatan hunda erga qoratee boodadha jechuudha. Amala keenya waliin suuta wal fakkaachuun of eeggannoo cimaadhaan daandii ammeenyaa ofiif barbaadutti suuta nama galchuu kan danda'u yookiin immoo kan barbaadu jechuudha. Hafuurri kun jalqaba osoo hin seeniin dursa haala nuti keessa jirru, amala keenya, hojii keenya, kaayyoo keenya, mul'ata keenya qoratee suutaan immoo amala ofii isaatiif barbaadutti akka nuti deemnu, akka nuti isaaf raawwannu hafuura gochuu danda'udha malee jalqabuma akkuma seeneen dhiibbaa kan geessisu miti jechuudha. Hafuurri kun nu keessa seenee erga nu qoratee booda carraa keenya tilmaamuun barannee eessa akka geenyu, daldallee eessa akka geenyu fi hojii irratti bobbaane irratti bu'aa akkamii akka argannu dursee hafuura tilmaamee danqaraa nutti ta'uudhaaf yookiin immoo karaa nutti cufuudhaaf, carraa keenya cufuudhaaf kan qophaa'udha jechuudha. Keessattuu tooftaan amala keenya waliin wal fakkaachuu isaa akka nuti hafuuraan qabamnee jirra jennee hin yaadne fi hafuuraan qabamuu keenya akka hin amanne isa gargaaraa jechuudha. Maaltu tooftaan inni qabatu yookiin immoo adeemsi inni adeemu kun? Sababni isaas yoo hafuuraan qabamuu keenya barre badii inni nurra geessisu akka ofirraatii fageessinuuf, akka nuti of madaalluuf waan beekuuf badii nurratti raawwatu mara akka nuti seexana jennee tasa shakkuu hin dandeenyetti of eeggannoodhaan gochaa badii isaa jireenya keenya irratti raawwata jechuudha. Akka namni tokko irratti hin beeknetti, qaama keenya keessa jiraachuusaa ragaa akka nuti hin argannetti, yoo nuti hafuurri kun qaama keenya keessa jiraachuusaa beekne yookiin dammaqne mala nuuf danda'ame kamiiniyyuu hafuura kana jiruuf jireenya keenya keessaa baasuudhaaf waan qabsoofnuuf innis amala keenya fakkaachuudhaan, iccitii isaa dhuffachuudhaan qaama keenya keessa amala keenya fakkaatee yeroo dheeraa turaa jechuudha. Kanaafuu hafuurri seexanaa gosa Aynexilaa kun erga nu hubatee booda daandii keenya irra dhaabbachuudhaan jireenya keenya, barumsa keenya, daldala keenya, carraa keenya danqee bakka yaadne akka gahuu hin dandeenye hafuura gochuu danda'udha. Barataan yoo barate bakka yaade akka hin geenye, qonnaan bulaan, daldalaan, hojjetaan kamuu gosa hojii irratti bobba'ee kamuu hunda irratti waan yaadee waan karoorfatee hojii isaa eegale sana akka galma gahuu hin dandeenye hafuura dura goree danqaa kaa'uudha jechuudha. Hafuurri gosa Aynexilaa kun. Hafuurri seexanaa Aynexilaa kun dabalataan kan inni itti beekamu deemsa halkanii raawwachuun nama keessatti sodaa uumuudha jechuudha. Kophaa kee bakka jirtutti dugda kee duuba akka waan namni dhaabbatee sitti ulfaachuun
sodaa fi siqiqii laphee keetti uumu danda'a jechuudha. Keessumattuu halkan tasama fakkeenyaaf gaafa karaa deemtu ta'uu danda'a lafa dukkanaa keessumattuu baadiyyaa keessatti akka waan namni si duuba deemaa jiru, akka waan namni si hordofaa jiru, akka namni dugda kee duuba dhaabbatee jiru sitti ulfaachuudhaan, si dhiphisuudhaan, si sodaachisuudhaan, siqiqii keessa yaaddoo keessa akka ati galtu hafuura gochuu danda'udha jechuudha. Kophaa kee bakka jirtutti jechuudha laala. Abidda keessa immoo abidda keessa, allayyaa keessa, bowwaa allayyaa guddaa keessa yeroo seentu abjuudhaan si agarsiisu. Yeroo maraataan si ari'u fa'a. Keessumattuu jechuudha hafuurri kun yeroo maraataan si ari'u abjuudhaan. Yeroo boofti si hidduudhaaf si ari'u. Yeroo leenci waraabessi si ari'u. Yeroo wanti ta'e dhufee si huduudhaaf wallaansoo si qabu abjuudhaan ufumaa keetii akka ati waan sana raawwachaa jirtutti sitti agarsiisa jechuudha. Ufumaaf sitti mul'achuun akka ati siree kee jibbitu, akka dukkana sodaattu, siree kee, mana kee, gola kee foolii badaatiin jijjiiruudhaan mana kee, gibbii kee, uffannaa kee, jireenya kee hunda akka ati jibbitu kan godhu hafuura ayina xilaadhaa jechuudha. Yeroo tokko abjuudhaan bufatu naari'aa bulee, waraabessatu naari'aa bulee, akkasumallee maraatatu naari'aa ture, wallaansoo ol qabnaa, na huduudhaaf natti kaataa, bowwaa allayyaa keessa seenaa ture. Wanta akkasii ija keessan keessa gaafa dhufu, ija keessan dura gaafa dhufu, abjuudhaan wanta akkanaa gaafa isinitti mul'atu, keessumattuu hafuurri ayina xilaa jedhamu kun jireenya keessan keessa jiraachuusaa mallattoo ittiin beektan keessaa tokko ta'uu akka danda'u baruun isinirra jiraata jechuudha. Kun kanaan osoo jiru immoo namni gosa hafuura ayina xilaatiin qabame nama walii galuun, nama waliin jaalalaan buluun baay'ee isa rakkisa jechuudha. Nama walii galuu hin danda'u, jaalalaan jiraachuu hin danda'u, amalli isaa yeroodhaa yerootti jijjiirama jechuudha. Sababni isaas hafuurri kun namoonni nama kana yeroo isatti dhufu fedhani, hafuurri kun immoo namoonni kun akka hamoo ta'anitti waan itti mul'isuudhaaf jechuudha. Kun immoo sababni isaa jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko gaafa gara keetti dhufuu barbaadu yookiin firummaa kee barbaadu sitti siquu gaafa barbaadu hafuurri kun immoo akka namni sitti sinneef maal godhaa? Akka waan ati hamaa taate, akka waan ati badaa taate, amala badaa qabdu, akka namaati nama jibbitu taasisee nama sanatti itti mul'isa jechuudha. Kanarraa kan ka'e namni inni hoo hamaadha, isheenoo hamtuudha jechuudhaan gara keetti siquudhaaf osoo yaadanuu sitti dhiyaachuu osoo barbaadanu sirraa fagaatu jechuudha. Kana qofa miti. Akka isaan sin jaalanne, akka isa miidhuuf itti dhiyaatutti waan itti mul'isuuf namni hafuura kanaan qabame dirqamee namarraa of qolleessuun ni jiraata jechuudha. Gama biraatiin immoo nama biraa osoo hin ta'in atillee mataan kee jechuudha. Namni hafuura hamaa kanaan qabamee jiru namoota biraarraa of qollifata. Kophaa jiraachuu filataa, namatti mul'achuu hin barbaadu, yaaddoo dhiphinni yeroo hunda sammuu isaa keessa waan galuuf namnillee akka waan isa jibbuutti, namnillee akka waan isa hin barbaannetti, akka waan xiqqoo ta'etti of yaada jechuudha. Namummaa isaa irraatii hir'isee amma akka gahuu hin dandeenyetti of yaadee of quucarsee adda of baasee kophaa jiraachuu akka isheen taasistu akka inni filatu hafuura taasisuudha jechuudha. Kana qofa miti. Namni kun tasa yoo bakka namni baay'atu dhaqee cinqii guddaa keessa waan isa seensisuuf kophaa taa'uu fi jiraachuu dirqama ni barata jechuudha. Gaafa nama hedduu arge, gaafa nama baay'ee arge ni dhiphataa, ni sodaataa, nama ilaalu maal jedheen fuula nama kana hunda fuuldura dhaabbadha jedha. Kanaafuu kophaa jiraachuu, kophaa isaa taa'uu filata jechuudha namni hafuura kanaan qabame. Bakka namni baay'atu yoo ture bowwoo mataa ni dhiphama jechuudha. Ni dhiphata bakka bowwoo mataa itti ta'a, dhukkubbii mataa itti ta'a. Sababni isaa hafuurri kun namni akka kophaatti afu waan barbaaduuf, kophaa isaa akka jiraatu waan barbaaduuf, maatii isaa diigee, haadha manaa isaarraa gargar bahee yookiin immoo gargar irraa baatee ijoollee ishee jibbite yookiin immoo ijoollee isaa jibbe akka kophaa isaa jiraatu yookiin immoo
akka kophaa ishee jiraattu bu'aa fi cinqamaa dhiphachaa akka inni jiraatu hafuura barbaadudha jechuudha. Kanarraa kan ka'e namoonni baay'een maatii isaanii jibbanii maatii isaanii addaan ba'anii fakkeenyaaf iddoo tokko tokkotti abbaan manaa ijoollee isaa maatii isaa haadha manaa isaa dhiisee badee dhabame yeroo itti jedhamu yeroo baay'ee ni argama jechuudha wanta akka kana. Bakka maatii isaa akka inni jibbu, haadha manaa isaa akka inni jibbu, ijoollee isaa akka inni jibbu, jireenya isaa qe'ee isaa akka inni jibbu hafuurri kun jireenya namaa gidduu galuudhaan bifa kanaatiin waa hedduu raawwachuu hafuura dandeessu yookiin immoo danda'udha jechuudha. Keessa namaatti waan miira kana uumuudhaaf jechuudha kan inni qe'ee isaa gatuu fi dhirsaaf niitiin siree gargar qooddatanii haasaa malee dubbii wal cufanii mana tokko keessa osoo waliin jiraatanii akka waan kophaa isaanii jiraataniitti akka waan quba waliin qabneetti ofirraa akka waan fagaatanii jiraniitti akka isaan jiraatan hafuura taasisudha jechuudha. Manuma tokko keessa jiraatu garuu waliin hin haasa'anii, waliin hin dubbatanii, waliin hin mari'atanii, haasaa hin qabanii dabalatammoo siree tokko irra rafanii siree isaanii gargar baafatu. Bifa kanaatiin akka isaan qobummaadhaan jiraatan hafuurri kun jireenya gaa'elaa keessatti illee gidduu isaanii galee haala akka kanaa mijeessuudhaan maatii sana irratti dhiibbaa gaggeessaa. Haala birootiinis immoo jechuudha hafuurri kun maallaqaa fi mi'a yoo qabaatan illee jechuudha dhoksuu barbaada. Fakkeenyaaf dhoksuus ni yaala, ni danda'as, ni godhas jechuudha nama sana irratti yoo namni sun amantiin qabaatu ta'e. Fakkeenyaaf yeroo tokko tokko mi'a lafa kaa'anii itti deebi'anii gaafa dhaban, maallaqa ol kaa'anii maallaqa sana gaafa dhaban karnaa kan ka'e sitti fuudha jechuudhaan jireenya maatii gidduutti amanamummaan akka dhabamu fa'aa kan taasisu jechuudha. Ni sallaba jechuudha ofumaa isaatiin. Waan si jalaa dhoksi sanas kan sitti agarsiisu yoo ati kadhannaa jalqabdu yaada kee bittinneessuuf waan dhokseef qofaa osoo hin ta'in gochoota cubbuu waggoota baay'ee dura dalagaa turte sitti mul'isa. Fakkeenyaaf amma ati bifa sanaatiin si jalaa dhokatee aari keessa yoo kan galtu ta'e achumaan hafa jechuudha wanticha arguu hin dandeessu. Garuu wanticha argachuudhaaf gaafa kadhannaa jalqabdu immoo kana dura waggoota hedduu dura yaada ati hojjechaa turte cubbuu dalagaa turte waan ati hojjechaa turte fuula kee fuuldura fidammoo gaafa sana jechuudha. Gaafa ati kadhannaa eegaltu, gaafa ati fuula waaqayyoo dhaabbattu cubbuuwwan kanaan dura waggoota hedduu dalagaa turte. Keessumattuu nama ati miite fa'aa, nama si miidhe fa'aa waggoota hedduu dursa waan taate sammuu kee keessatti yaadu jettee irraanfatte deebitee akka ati yaadattu hafuurri kun maal godha fuula kee fuuldura qaama kee keessa fida jechuudha. Haala birootiinis jechuudha hafuurri ammeenyaa kun bifa kanaatiin jireenya namaa keessatti rakkoo guddaa uuma jechuudha. Hafuurri kun yeroo nama keessa seenu dursa sammuu fi laphee namaa qabata jechuudha. Sammuu fi laphee namaa qabata. Sammuun keenya akka dhiphatu lapheen keenya immoo akka cinqamu godha jechuudha. Xiyyeeffannoon isaa isadha jechuudha. Namni fakkeenyaaf sammuun kutaa qaama namaa keessaa isa hunda dursu yookiin immoo isa hunda caaludha. Maaliif sammuu keenya yoo hin yaadne laphee keenya yoo hin yaadne waa gochuu hin dandeenyu. Dursee inni immoo sammuu keenyaa fi laphee keenya kana qabuun isaa bakka namni sun guutummaa guutuutti to'annoo isaa jala akka oolu gochuudhaaf paartiiwwan qaama keenyaa keessaati bakka ijoo ta'e qabataa jechuudha. Hafuurri kun namoonni nama jaalatan haadha fi abbaa yookiin immoo dhala isaanii akka waan jalaa du'anitti itti fakkeessuun namoonni gaddaa fi dhiphina keessa akka isaan jiraatan taasisa jechuudha. Keessumattuu namoonni walirraa fagaatanii gaafa jiraatan akka waan firri sun jalaa boqoteetti itti fakkeessuudhaan jechuudha. Akka isaan yaadan abjuudhaan itti fiduudhaan yeroo tokko tokko maaltu jedhama maaltu dubbatama abjuudhaan abbaan kiyya boqotee haati kiyya boqottee obboleessi kiyya akkas ta'e ture jechuudhaaniin waan abjuudhaan argan sana dhugaa itti fakkaatee yeroo itti abbaa isaanii sanallee bilbilanii arguudhaaf cinqaman dhiphatantu jira jechuudha. Kana kan godhu hafuura kanadha jechuudha. Dursee maal godhaa nama sana dhiphisuudhaaf jecha akka waan namni inni jaalatu sun jalaa boqoteetti jalaa du'eetti sammuu isaa keessa galchee hafuurri kun nama sana ni dhiphisa jechuudha. Namni sunis immoo kana amanuudhaan ni dhiphata jechuudha. Tooftaan fakkeessiisaa kunis jechuudha haati nama sanaa yookiin immoo namni inni jaalatu akka waan jalaa du'eetti yookiin immoo akka jalaa duuteetti agarsiisuun akka namni sun dhiphatu, akka namni sun boo'u, akka namni suni dhiphinaa fi rakkoo keessa galu akka nama dhiyeessutti yookiin immoo akka nama namni siif dhiyeessu akka kophaa taatu si gochuudhaan guyyaa tokkollee boo'icha malee akka hatiin dabarsine
akka mana cufattee yiitu yookiin immoo akka ati boossu osoo omtuu homaa hin ta'in wanta nama gaddisiisu tokkollee osoo hin jiraatin sammuu keessa dhiphisee keessa kee cinqee akka lafarraa gaggalagaltee gadda cimaadhaan boochuu gochuudhaan jireenya kee guutuu boo'ichaan kan guutame taasisuudhaan gahee isaa kan inni bahu hojii fi hafuuraa inni xilaa kanadha jechuudha. Bakka osoo homtuu homaa hin ta'in osoo rakkoon hin jiraatin akka ati dhiphattu akka ati cinqamtu jireenya kee akka jibbitu mana kee akka jibbitu gaa'ela kee akka jibbitu ijoollee kee akka jibbitu jireenya kee akka jibbitu kan godhu kan nama dhiphisu ba'aa guddaa kan namatti ta'uu fi kan namatti fe'u gochaa hafuuraa inni xilaa kanadha jechuudha. Kanaafuu gaafa wanta akkasii sinirratti uumamu yookiin immoo mallattoon akka sanaa gaafa sinirratti mul'atu hafuurri inni xilaa kun kutaalee qaama keessanii keessa jiraachuusaa baruun barbaachisaadha. Dabalataan abjuu malee keessa keetti gochoota kana bocuun akka ati gaddituu fi dallantu si taasisa jechuudha. Gochoota armaan olitti nuti amma kaasne kana jechuudha. Kan abjuudhaan dhufan jiru abjuu malee immoo wantoonni nama jenne kun ni dhufu jechuudha. Fakkeenyaaf namni hafuuraan xilaa kanaatiin qabame yeroo baay'ee mana yaalaa dhaqee yoo ilaalames dhibeensa akka waan dhiphina sammuutti yookiin immoo qoricha nama raffisu ni ajajamaaf jechuudha. Akka waan dhibeensa nama sammuun isaa rakkoo qabu yookiin immoo sammuun isaa nageenya hin qabnetti doktoroonni akka yaadan taasisa jechuudha. Kanarraa kan ka'e ani hirriba hin qabu boqonnaa hin qabu dhiphina hin qaba waan jedhanii itti himataniif kan hirriba nama raffisuu danda'u qoricha hirriba nama raffisuu danda'u akka ajajamuuf taasisa jechuudha. Hanqinni jiru garuu gochaa badii gosa hafuura kanaa ta'uu isaati malee namtichi dhibee sammuu dhiphina sammuu loofumaa ka'e wanti itti dhufu hin jiru jechuudha. Gabaabumatti egaa waraana hafuura kanaa karaa lamaan ilaaluu dandeenya. Inni tokkoffaan jireenya kee gufuu itti ta'uudha jechuudha. Inni tokkoffaan jireenya kee itti gufuu ta'uudha jechuudha. Waraana daabiloos yookiin immoo seexanaa keessa jechuudha. Jireenya kee akka bu'aa bahiin guutamu gochuudha jechuudha. Kaayyoon isaa inni guddaan jireenyi dhala namaa kamuu akka bu'aa bahiidhaan guutamu, akka rakkoodhaan guutamu, akka dhiphinaan guutamu gochuudha. Akkasumallee sababa ifatti hin beekamneen akka cinqamtu yookiin immoo maalummaan sababa isaatii kan hin beekamneen akka ati dhiphattu, akka ati gadditu, akka ati boochu miira kee keessa galuudhaan rakkoo sirriitti kan gaggeessu yookiin immoo rakkoo kan uumuudha jechuudha. Miira kana keessa akka baatuuf jedhee akka mana dhugaatii fi mana caatii deemtu sammuu kee keessatti ni boca jechuudha ofumaa isaati jechuudha. Fakkeenyaaf gadda keessa dhiphina keessa galteetta sammuu kiyyaan bohaarsa jettee yookiin immoo sammuu kiyyaaf boqonnaa laadha jettee filannoo kee immoo mana dhugaatii mana bashannanaa jettee akka ati deemtuu fi gara caatiitti akka ati deemtu immoo ofumaa isaatii maal godha si heera jechuudha yookiin immoo kallattii si agarsiisa. Kana yeroo gootu akka miira kee dammaqee miira tasgabbii dhabdee turte sana deebitee akka argattu jedhee filannoo siif taasisa jechuudha. Gama kanaatiin namoonni baay'een dhiphina kana keessaan ba'a jedhanii dhiphina caalu araada adda addaa keessa kan galan hedduu isaaniitu jiru jechuudha. Kanaaf jechuudha hafuurri kun bifa kanaatiin jireenyi namaa dhiphinaa fi rakkina keessaan ba'a jedhee dhiphina keessaa fi bahuu kan hin dandeenye araada adda addaatiin qabamee suuta suutaan cubbuu akka inni hojjetuu fi garbicha cubbuu ta'ee akka inni jiraatu ufumaa isaatii eeruu kennuudhaan namoota gara sanitti kan gaggeessuu fi cubbuu adda addaa akka isaan hojjetaniif kan shaakalchiisu hafuura hamaa waaqayyo irraatii addaan nama baasuu fi xumura irratti gara si'oolitti fudhatee kan nama deemu hafuura hamaa hafuura jireenya namaa jeequ keessaa tokko hafuuraan xilaadha jechuudha. Inni lammaffaan jireenya kee gaarii ta'e hadheessuudha jechuudha. Isa gaarii ta'e sana hadheessee busheessuudha jechuudha. Gufuu inni nuuf kaa'e yeroo bira tarree deemne firii gaarii arganne waan arganne sana bittinneessuuf hirriba malee hojjetee gufuu ta'uudhaan nu jalaa balleessuu fi bittinneessuun hojii hafuura hamaa kanaati jechuudha. Keessattuu hafuurri seexanaa kun kan wal jaalatan gargar baasuu, xiiqii keessa namoota galchuu, lafaa ka'anii akka namoonni walitti bu'an taasisuu, namoonni akka dafanii aaran gochuu, akka isaan muufatan taasisuu, hafuuronni biroo isa fakkaatan akka isaaf tumsan humna waraanaa dabalataa gochuudhaan namoota miidhaa adda addaa keessa akka isaan galan hafuura taasisuudha jechuudha. Akka namoonni wal qoollifatanii fi kophaa isaanii jiraatan
kan taasisu hafuura kanadha. Hafuurri seexanaa gosa Haynexilaa kun egaa badii isaa keessa inni guddaan namoonni akka malee akka aaran akka isaan cinqaman gochuun abdii kutachiisee akka isaan tasa of ajjeesan kan taasisu aarii guddaa keessa galchuudhaan lubbuu isaanii akka isaan dabarsanii fi dhumni isaanii immoo si'olii akka ta'u hafuura raawwatudha jechuudha. Kanarraa kan ka'e namoonni maal jedhu namni kun maaltu itti rannaani maal taanan jireenya qananii gammachuu kana keessaati kan inni of ajjeese jedhanii namoonni baay'een of gaafatu jechuudha. Deebiin isaa garuu hafuurri badii kun namoota akkanaa keessa erga galee booda gochaa badii akkasii kana suuta suutan akka isaan shaakalan godhee guutumaa guututti isaan to'achuudhaan akka isaan tarkaanfii akkanaa ofirratti fudhatan kan taasisu xiiqii keessa gangalchuu hafuura badii hafuura jireenya namaa balleessudha jechuudha. Namoonni akkanaa kun yoo of ajjeesuu baatan illee hafuurri isaan keessa jiru gochaa badii sammuu isaanii keessatti bocuun akka isaan nama biraa ajjeesan ni karoorsaaf jechuudha. Ofii isaanillee yoo isaan kana raawwachuu baatan akka nama biraa irratti illee raawwatan taasisa. Yoo danda'ameef garuu ofii isaanii irratti akka isaan raawwatan taasisa jechuudha. Namni hafuura gosa Haynexilaatiin qabame dhiphina sammuu isa mudatu irraa kan ka'e yeroo mara of ajjeesuu ni hawwa. Yeroo mara of dhabamsiisuuf hawwa jechuudha. Tasa osoo hin du'e obbaafadhe ofiinis jedhee yeroo baay'ee ni dubbata jechuudha. Jiraachuudha du'uu na wayya jedhee waa'ee du'aa waa'ee jireenya badiisaatii hawwuu jalqaba jechuudha. Egaa hafuurri kun nama kana sadarkaadhaan akka inni of ajjeesu yaaduu akka inni jalqabu ni shaakalchiisa jechuudha. Of ajjeesuu yaaduu akka aadaa inni godhatu sammuu isaa keessatti ni boca yookiin immoo yaachisee ni dubbisa jechuudha. Arrabaan illee akka inni dubbatu taasisa. Kanaamannaa osoo of ajjeesee kanaamannaa jireenyi kun otoo natti hafee jechuudha. Jireenya lafa kanarraa akka inni jibbuu fi akka inni abdii kutatu taasisa jechuudha. Karoora of ajjeesuu nama kanarratti baafate galmaan ga'uudhaaf hafuurri kun guyyaa guyyaan waan isa shaakalchiisuuf yoo inni dafee dammaqee maqaa waaqatiin ofirraa kutuu baate osoo namni kun gaabbii galee waaqa waliin hin araaramin foon waaqaa nyaatee dhiiga waaqaa dhugee osoo hin qophaa'in akka inni tasa of ajjeesu godhee galma isaa guddaa fi isa dhumaa kan ta'e lubbuu nama kanaa gara si'ooliitti fudhatee waliitiin seenaa jechuudha hafuurri kun. Kanaafuu dammaquu danda'uun dura jiraata. Namoonni gaafa gochaawwan akkanaa isaan irratti mul'atu yookiin immoo adeemsa akkanaa isaan irratti raawwatu hafuura kanaan qabamuu isaanii beekne nutis gargaarsa taasifamuu fi qabu isaaniif taasisuu fi gara tsabalaatti fudhachuu akka isaan gaabbii galan akka isaan kadhannaa godhan akka isaan sooman akka isaan sagadan akka isaan dafanii foonii dhiiga waaqayyoo fudhatan gochuudhaan kaayyoo fi karoora hafuura hamaa kanaa addaan kutuu danda'utu nurra jiraata. Ofii keenya irrattis mallattoowwan akka kanaa gaafa mul'atan hafuurri kun gochaa yookiin immoo adeemsa hafuura Haynexilaa ta'uusaa irratti barree kadhannaadhaan soomiidhaan jabaannee sagadaatiin jabaannee gaabbii galuun fooniif dhiiga waaqayyoo fudhachuudhaan humna hafuura hamaa kana dadhabsiisuudhaan jireenya keenya isa quucare sana jireenya keenya isa duubatti hafe sana jireenya keenya isa gochaa hafuura hamaatiin dukkanaa'e sana humna waaqayyootiin nuti immoo ifaatiin itti fufuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Humna waaqayyootiin addaan kunne jireenya gammachuu, jireenya qananii, jireenya waaqayyoon jaalatu jiraachuu ni dandeenya jechuudha. Kanaafuu egaa guutumaa guututti egaa baay'ee keessaa muraasan hafuurri Haynexilaa gochaawwan inni raawwatu inni muraasni isa kanadha jechuudha. Yeroo itti aanu immoo hafuurri Haynexilaa jireenya gaa'ilaa yookiin immoo jireenya dhirsaaf niitii gidduutti maal raawwataa mallattoowwan akkamii agarsiisa kan jedhu bal'inaatiin kan waliin ilaallu ta'a. Har'aatiif nu gahaa kan nu barsiise kan nu gorsee maqaa waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Misbaat ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር ይቆየን አሜን።